gaafa nuti mirqaanne farshaanne bilisoomne jenne kolkollee qushaasha diqaaltoota kana jala harkatumnu akka Abiyyi fi Lammaa Magarsaa jala oriinu nama no ani weenniin bilisoomsa je hin dogoggorre nurraa fudhatanii akka fedhan haa godhan waanuma OPDO jamtana naqarsaa biyyaafis naqarsaa Oromoofis naqarsaa sabaafis naqarsaa nu taate tana akkuma dhalchanitti nurraa fudhatanii hin beenu nu tana tun ergamuuf uumamte dhengadda akka jarraa ta'ee nama du'aa isaa arge keessaa tokko ana waan amma reefu agarre keessaa warri achi turtan argitan warri as turtanii jettanillee qabrirra turtan hedduu akka isinirraa janaatini reeffi ture beekama maaltu nu tursiise dhiiga isaattu yaa'ee cituu dide dhiiga keeti duyda duuba kanaa bakka hedduu meeshaa qara qabuun dhawame Allahu Akbar Hurrii baay'een nutti bu'e hurrii tunillee nurraa bariiti kana ragaan kiyya immoo gurbaan manaa warri opereeshina godhellee ima kuunoo asareeta jala opereeshina godhanii haga handuuratti biinxan suni qaama yaalaa doktortootatti quba qaba maaliif akka ta'e naan galle garuu haasawa tokko waan eegana argitanii ragaa qulqulluu qabatu waan maltaniif nama kanatu akka biyyatti nama keessan biyya yoo jedhu wajjiin qabna Itoophiyaa baana wajjiin qabna Oromiyaallee wajjumaan qabna Abdul Jabbar Hussein nama looyera yookaan abbaa seeraa yookaan abukaatoo ilaa sadarkaa Oromiyaatii fi Itoophiyaatti Afrikaatti nama jabaa falmaa mirga dhala namaa ture inni nama seera qofa baratee miti dhugaadhaa barnootaan heeraa fi seera baratee mirgi namaa akkan dabne mirga namaatiif dhaabbachaa ture namni kun arraan tan ammoo falmaa mirga dhala namaa ta'ee osoo falmachaa jiru haqni isaa dabe ati eessarraa dhufte ati Oromoodha ati Amaara ati gurraacha ati diima ati miskiina ati hiyyeessa ati taajira ati guraage ati paartii kana paartii sani osoo hin nama haqni dabe hunda nama sagalee tahaafii ture nama dhaabbachaa fi ture nama immoo abukaatoo ta'ee falmee fi mana hidhaarraa baasaa ture jechuun namni kun gootummaan isaa nama asit dhaabbattu miti nama sadarkaa gootoowwan ilmaan Oromoo qaqqaalii amma dura dabran tarree sanitti kaayamuu qabu Abdul Jabbar Hussein sababni niin je'eef nama gaafa wayyaanee looyeroonni sodaatanii waan takka nama maqaa adda bilisummaa Oromootiin takka kaafaa'ootiin yakkame nama namaan dhaabbanne yeroo hamtuu san keessa nama namaa dhaabbachaa ture ammallee booda kanallee erga wayyaaneen deemtee OPDO'n lammaffaa yookaan cunduroonni yookaan ummanni biltsiginnaa ifiin je'u darsi kolkollee waliin dhawaa deemtutun erga dhuftes nama sodaa malee mirga Oromootiif sagalee tahaa ka hidhame ilaa Harargee deemaa ilaa Baalee deemaa ilaa Shawaa kana keessa bakka hunda deemaa namoota jajjabaadhaaf nama sagalee tahee bira hutee abukaatoo dhaabbatee fi mormee fi baasaa ture jechuudha namni kun akka nama laayyootti nama xiqqaatti ilaaluu hin qabnu jara keenya namni kun nama barnoota isaatiin baratee abukaatoo nama dhaabbatee deebi'ee nama keenya gargaaraa ture namni kun gootummaan isaa nama asit dhaabbattu miti nama sila arraan tana alaabaan Itoophiyaa sun gabbuutu jechuudha namni kun arra osoo akka isaan ja'an sanitti odoo sukkaraanuu du'e arra sila alaabaan Itoophiyaa gabbuu qabdi arra sila biyya guutuu keessa maaliif namni kun
nama sadarkaa Afrikaatti beekamuu qabu, nama sadarkaa Itoophiyaa beekamuu qabu, namni kun nama goota, nama sadarkaa Oromiyaatti beekamuu qabu. Alaabaan biyya sanii guutuun buu qabdi sila arraan tana. Arra miidiyaan biyya sanii guutu waa'ee isaa haasa'u qaba jechuudha. Takka xus hin jenne. Miidiyaan takka nama moo saree du'e hin jenne. Ha miidiyaan biyya faranjii sareen nama beekamaa gaafa duute gabaasu. Arra miidiyaan biyya sanii nama moo saree du'e hin jenne. Arra kaadiroonni nama moo saree du'e hin jenne hanqamma. Maaliif isaantu ajjeese? Akkuma Haacaaluu ajjeesanitti isallee akkuma artistii keessaan nama jabaa ija Oromoo duraa fuudhanitti looyara jabaa Oromoon qabdu, abbaa seeraa jabaa Oromoon qabdu ija duraa fuudhanii hin agarreen dhageenye jaa. Warri gaafa kaan gizee kijibaan samiirraa taabootaa bu'e ja'anii eeruu ilmaan tuulamaa eeruu shawaa tana keessa gizee taabootni bu'e asirra dachii tana charchii naajaaraa je'ee ja'anii kijibaan miidiyaan gabaasu. Taakkala uumaafaan bakka abiyyifaan naxalaa gabbuusanii gaafa sababa rabshaa achirra jaanii ilmasiiddo jaanii booyan cunduroonni arraan tana Abdul Jabbaar Husseeniif bagatuu dee'uu dadhaban jechuudha. Nama gaafa isaan Geetaachoo Asaffaatiif ergaman, gaafa isaan ergamtuu turan, gaafa isaan qaallittii keessaa wayyaanee caale ilmaan Oromoo khalaasaa turan Abdul Jabbaar Hussein gaafa sanillee abukaatoo ture jechuudha. Arra nama jabaa kana Oromoon dhabde, arra nama jabaa kana Oromiyaan dhabde, arra nama jabaa kana biitii sun akka biyya dhabde. Bar Lidatu Ayyaaloo bar nama firiin baasise bar namni kun. Arra nama jabaa kana ardiin sun dhabde cunduroonni garaa furushkaa qofaaf rabbiin isaan uume. Cunduroonni kun baga duuteen jenne maaliif isaan tujjeese? Rabbi galanni haa gahu, arra moobaayila galanni haa gahu, sooshaal miidiyaa teknooloojii galanni haa gahu, arra odoo silaa miidiyaa nu dhoyse hunoo harka namaa jiru ka waan takka dafee ogguma san oowwitu siin dhaqqabu jechuudha. Arra obboleessi keenya kalee nu wajjin waa'ee eenyuun maxxansaa ture Abdul Jabbaar Hussein torbaan akka arraa soddaa Lataa Qana'ii doktaricha aruuza godhatee guyyaa lama osoo inni aruuza saniin fixatin ajjeefameef sagalee tahaa ture arra inni qabrii seenee jechuudha. Sirna Teedii Afroo doktorummaa eebbisiisu. Sirna Taamiraat Nagaraa achirra taa'ee Oromiyaan haa diigamtu jedhu nagayaan deemu. Kamallasaa dirribsaa hidhaa keessatti itti rakkatu. Ka Abdul Jabbaar Hussein abbaan seeraa ka heeraa fi seera eeggatee abukaatoo namaa dhaabbatu ableedhaan duubaan diddiranii ajjeesan jechuu obboleen kiyya. Maal gochuuf garaa baqeessan mee? Asirraa kaasanii wanni ilaahan dhuratti baqeessaniif maali? Salphinni kana nu caale hin jiru. Yaa jarana nuti waggaa 27 TPLF nu fixe jenna malee edaa namni nu fixu jiru OPDO dha jaran. Sinigala kanaaf arra obboleessi keenya kaleen wajjin sooshaal miidiyaa fayyadamaa ture arra kunoo galgala kana qabrii bulu jira jechuudha. Qabrii buluuf deema biyyatti arraan tana. Arra nama jabaa akka Haacaaluu awwaallattee Oromoon galtee teessi. Arra akka Abdul Jabbaar Hussein awwaallattee galtee teessi. Yaa jarana shayxaanaa miti wanni fedhe yoo dhufe sirna Minilikiif siidaa jaaree masaraa keessa galgalaa ganama sagaduuf kana Minilik faarseef doktorummaa kanneen nagayaan bobbahee galu ilmaan Oromoo haqa Oromoo dubbatu yoo gabbahee mana ilmaan isaa daa'imman isaa irra ajjeefamu taate Oromoon maal eegdiyaa jiran. Kanaafuu Oromoon ka'uu qabdi Oromoon arra bor osoon jenne sirna kana awwaaluu qabdi. Yoo sirna kana awwaalte malee Oromoon nagaya argachuuf hin teessu. That's it. Oromoon kana nagaya argattu yoo sirna cunduraa OPDO tana awwaalte qofa kana nagaya argachuu dandeessu. Arraan tana
مي واي ونتي نسني دبر واي ولي قلتي تي بي ال اف في نو تي بي ال اف متي تي دي اف في ورانا بسمة ورموتي نسني دبر جرخين ولي قلتي أمني جان أرانتنا مي تاكل أمة تكفان نما نوتي غير فين تينيا برايون تينيا جتي جولم مويالي رابكميك أترمت نما نوتي إساجت الرب سمات الرئيساب سقليتها أرانتنا ها خاكة تاكل أمة فاها ديسي دفه شوشي وجال كان تكبولي دچي ilmaan tuulama hiiru jiru kun arra moraaliin qaba jee Oromootti as garagalee arrabsa jira kan ha dhaggeeffadhaame arra isin moraalii itti ilmaan Oromootiis tahe wala jaalmarroo itti qeeqxan hin qabdan seenaa teessan maa dagattan wanni isin seenaa teessan dagattaniif qiyaamaatu dhiyaate kanaaf isin bakkalamatti wala isinii keenya dhaggeeffadha gurra banaati yaama kaadiree yaama sirritti haa dhaggeeffattu TPLF in gaafa dura dhuftu namoota akka Abbaa Duulaa namoota akka Jeneraal Baacaa Dabalee namoota akka Birhaanuu Julaa kiyya kantiibaa Finfinnee ture kana eenyu maqaan isaa yeroo dheeraadhaaf Finfinnee kantiibaa ture maqaan isaa na jalaa badee ummata akkana kana gaafa isin akka qinxatti akka daabboo xafaxaftee tolchitee fidatte san namni karaa dura deemaa agarsiisaa ture OPDOdha. OPDOn wayyaaneen balbala keenya hin beeytu ati ilma abaluutti sin beeytu namni dura deemaa nuuf fidees wayyaanee OPDOdha. Harargee tana keessatti dubartiin maali toomaa mishingaan tuma kana wayyaanee tan lafa darbaa turte san dadhabanii eertiraadha ta dhufte asii waraana wallolaa turte jara keenya kanaafu arraan tana OPDOn tun erga waggaa 27 jara kanaaf ergamaa turte keessattuu Abiyoot Kaasahuun wannummaan inni insaa dhaabeef wannummaan inni qaallitti gaafa kan qalama dibee muuzeema godheef insaa namni jaare namni aayidiyaa kanaan dhufe Abiyoot Kaasahuun eenyuun maqaa abaa'ootiin ilmaan Oromoo bakka jiranitti adamsiisee ajjeesisaa ture Abiyoot Kaasahuun isaa miti lakki taakkala uumaatii miti khabraa jira Girmaa Birruufaa khabraa jira ammaas tokko ni jira kantiibaa magaalaa Finfinnee yeroo dheeraaf ture isa faa warree isaan bitatan saniifuu arraan tana meena dhaggeeffadha warri akka Haayiluu Gonfaa jettanii jeneraalota kumaa dammaqsaa thank you so much keemuu namni ja'amtu galatoome kumaa dammaqsaa faa jechuu warra isiin xafaxaftee fiddee tolfattee isaaniif ergamtuu turan shaanxaa Abbaay Tsahayyee qabaa turan warra kaalsii isaan jala deemee miicaa ture aboo annama qaallitti gaafa hidhame gizee OPDOn tun yeroo OPDOn tun ilmaan Oromoo dullaan tumtu wayyaanuma warruma afaan Tigiree dubbatuun nurraa dhorka jedhan obboleeyyan kiyya OPDOn tun if jaalachiisuudhaaf mee gaafadha ani nin kijiba Haaji Xinxalaan ni kijiba naan jaa OPDOn tun gizee ati qaallitti hidhamte mana hidhaa bakka feetu Ambootti hidhami feetu Roobetti hidhami feetu Cirootti hidhami feetu Direedhaatti hidhami feetu Dambidoollotti hidhami bakka feete hidhami waggaa 27 dabre ati maqaa abaa'ootiin waggaa hidhamte namni uleedhaan si cabaqu ilmaan afaan Tigiree haasooson ta'in Oromoodha maal tachuuf if jaalachiisuuf jara kana ka dhufee Oromoo galgalaa ganama cafaqaa ture jara keenya Tigiree warra afaan Tigiree dubbatu irraa dhorkaa ture arraan tana Jeneraal Kamaal Galchuu haa ta'u walaa Jeneraal Haayiluu Gonfaa haa ta'u moraaluma itti ilmaan Oromoo itti qeeqan hin qaban maaliif jaa arra jarri kun jeneraalummaa isaan ka argatan yoo dhugaa haa walitti himnu jenne hundi isii kutaa afur irraa jeneraalummaa ka argatte deemaa tokko jeesaa ugaa ja'anii lama jeesanii fidan Haayiluu Gonfaafa sababni isaan kutaa afur irraa osoo barnootan baratin
warri akka Haayiluu Gonfaa jeneraal Haayiluu Gonfaa faan Oromoo ajjeesaniiti malee ilmaan Tigree ajjeesaniiti miti ka jeneraalummaan isaanii hannamteef tana dhugaa walitti himuu qabna. Deemaatii abaa'oo qaqqaba ogaa jedhan ilmaan Oromoo hiyyeessa deemanii sadi qaba ogaa jedhan 30 qabanii fidan. Deemaa 5 abaa'oo magaalaa tana keessa rokkiste ogaa jedhan 50 ajjeesanii fidan. Akkasitti asraalaqaatti guddatanii amsaalaqaatti guddatanii shaalaqaatti guddatanii jeneraala ta'an. The more akkuma walirra heddumminaan Oromoo ajjeesaniin arra jeneraala ta'e uummanni kun gatta taa'ee arraan tana nutti himuu barbaadan. Hin qaanfattu dhubo jarjarina kun bar mallattoo qiyaamaati bar mallattoo qiyaamaati bar OPDO'n nama biraatiin ergamtuu TPLF jechuun kuni mallattoo qiyaamaati qiyaamaatu dhiyaatee jira. Gaafa qiyaamaan dhiyaatte fooqii dhadheertu jaarama. Gaafa qiyaamaan dhiyaatte jaarsaa jaartii walii guddata. Gaafa qiyaamaan dhiyaatte OPDO'tu ergamtuu namaan ja'a. Kun mallattoo qiyaamaa keessa takka. That's it. Arra warri waggaa 27 kaalsii miicaa be. Kaalsii Abbaay Tsahayyee fuularra darbee akka kuma dammaqsaa kana fa Abbaa Duulaa fa warra kaalsii Abbaay Tsahayyeetiifi kaalsii Siyyuu Masfinfaa dhiqaa tureetu arraan tana ilmaan Oromootiin ergamtoota jedhan jechuudha. Kanaafuu kuni mallattoo qiyaamaati. Mallattoo qiyaamaa fooqiitu heddummaata, wal hiikuutu heddummaata. Namoota akka OPDO ko waggaa 27 ergame, waggaa 27 Oromoo ajjeese, waggaa 27 ilmaan Oromoo lafarraa xuruursaa baheetu as deebi'ee ergamtuu namaan jaa nama waggaa 27 ergame. Haa jennu amma fakkeenyaaf. Arra angoo qabatti OPDO'n. Erga angoo qabattan, erga qeerroon ummata kana fuutee Maqaleetti nurraa galchite, ajjechaan Oromoo irraa maan dhaabbatin. Haacaaluun maaliif gaafa TPLF jiru hin du'in? Abdul Jabbar Hussein gaafa TPLF jiru maan du'in? Obboleessi Yahyaa Bashiir arra qabsoon eegalle. Yahyaa Bashiir qabsoo erga TPLF ittuma jira. Maaliif gaafa TPLF waggaa 3 duran ajjeefamin? Soddaan Lataa Qananii Torban dabre ajjeefame Aruuza irratti doktarichi maaliif hin ajjeefamin gaafa dura? Kanaafuu namni Oromoo ajjeesaa ture. Ka Oromoo ajjeesaa ture waggaa 27 ka ammas nu ajjeesaa jiru OPDO jechuudha. Dhiyoon tana TPLFif faradoo taatee fe'amaa turte. Ergamaa turte. Haati hattuun ilmoon amantuu jedhan waan hattuu taataniif namaan hattuu jettanii jechuudha. Isin immoo hanna keessa kuttaniiti xafaxafamtanii tolfamtanii qinxaarraa daabboorraa isin tolfatanii isin ergataa turan. Arra ummanni isinuu sheenawee jira. Isin arraan tana ka isin guddisees nuti arraan tana Oromoo wanni gochuu qabnu dabarsinee kannu. OPDO tana abbichummaan nuti dhalche sun. Abbichummaan maali addeeti moo maal jettan Tigraay keessa bakka itti dhalatte OPDO akkuma nuuf fidanii nurraa fudhatanii akka fedhan haa